Imbaasiin Itoophiyaadhaa kan Saawud Arabiyaa keessatti argamu daqiiqaa muraasa dura waa'ee lammiilee keenyaa ilaalchisuudhaan barruu kana maxxanse. Ajaa'iba! Barruuchi akkana jedha. Bor ganama guddaa bor jechuudha. Sa'a tokko aga sa'a torbaa gidduu warri maqaan keessan asii gaditti eerame jechuudha. Daa'imman keessan qabatanii iddoo buufata malasitti qaamaan argamuun ishaaraa yookaan basmaa kennuu dandeessu jedha. Ajaa'iban jettan uree. Barruu kana keessatti guyyaa namni dhaqee galmaa hin eeramne. Kun immoo warra ji'aa, warra digdammanii, warra 14 fi guyyaa 10 osoo taa'anu warri guyyaa 2-3 akka gubboo kaffalanii galaaran eere jechuudha. Isattiin galmaanii galaaran malee gubboo kaffalanii galuu akka hiikaa jechuudha. Guyyaa namni dhaqee galmaa'u asirratti maxxansuu dhabuun. Inni lammaffaanii waa'ee daa'immaniiti. Inni cimaanis ni dhumaa isa kana. Daa'immanii ulaagaan imbaasiin daa'imman nama heeyyaman qabne ka biyya kana keessatti argamu akkamiin fudhatee galaaf ulaagaa inni kaa'e waan namni heeyyama hin qabne ulaagaa kana tahammaluu yookaan fudhachuu danda'u miti. Ulaagaan imbaasiin kaa'e waa'ee daa'imaatiin wal qabsiisee tokkoffaa waraqaa warraaf abbaa manummaa, lammaffaa waraqaa dhalootaa akka daa'imaa kan mana haakimaa jechuudha. Sadaffaan immoo paaspoortii abbaa. Kun sadeenuu orjinaala ta'uu qaba. Ajaa'iban jettan uree. Ulaagaalee kana namni guuttachuu qabu nama seera guutuu biyya kanaa qabu qofa. Ulaagaa kana guutuudhaa fi ulaanaan hin seeniin hin jiru. Warri imbaasii keessa hojjetan illee qubana qabaniyan. Na arguu danda'u asirratti. Bakkiin hin seeniin hin jiru. Namni hedduun namni an akka hiccitiitti ittiin haasa'e viidiyoo koo kana dhaggeeffachuu danda'a. Ulaagaa imbaasiin kun kaa'e guutuudhaaf ulaanaan hin seeniin hin jiru. Ulaagaan kun ulaagaa warra heeyyama qabuuf danda'amu miti. Namni heeyyama hin qabne immoo gama jaraatiin hin galu. Maaliif maxxansaniree? Ulaagaan jirri kaan sun warra heeyyama qabu sin laallatu, warra heeyyama hin qabne sin laallatu. Daldala kalas. Daldala cimaa gaggeeffamarraa dhaggeeffadhaa. Ulaagaan jirri kaan sun namni heeyyama guutuu biyya kanatti qabu gama jaraatiin kaffalatee hin galu. Daayirektilii deemeetuma tikkeettii muratee gala malee pispaasee wanti dhaquuf hin jiru nama heeyyama qabu. Nama heeyyama qabuutii miti pispaaseen kan majhulaati kan nama heeyyama hin qabneeti. Tayyib. Daa'imni bor buufata malas dhaqee haadhaa wajjin shaaraa yookaan basmaa godhee galaaru kun kan majhulaas miti kan muqiimaas miti kan eenyuutire kan gubboo warra riyaala 4,000 aga 6-7 kaffalee galaaruuti. Daldala cimaatu nurra dalagamaara nu fayyadaa osoo hin taane nurraa fayyadamaaru jechuudha imbaasiin gabaabinumatti. Sagalee kana sheer gochuudhaan qaama dhimmi kun lallatu biraan ga'uu qabdani. Yoo ofii gabbaatanii dubbachuu dadhabdan, yoo ofii gabbaatanii dubbachuu sodaattan, yoo qaanfattan, yoo isinitti hin tolle tokkoffaa viidiyoo koo kana duuti gochuudhaan viidiyoon gadda waraabeen nama 80,000 ol bira qaqqabeera. Namni kun gurri nama 80,000 sagalee namaa dhagahuun qallaalee miti. 80,000 kun utuu sheer godhe nama 1,000 biraan miliyoona meeqa biraan ga'uu danda'a. Gaafatamee wanti deebiin arganne hin jiru. Kanaaf gaafii ta'uu sheer godhaa. Inni lammaffaan immoo barruu imbaasiin maxxanse jalatti angaarii boo'ichaatiin dhiqaa lafa kaa'aa. Aallaqe. Sinii galee rabbi nuuf tumsu kan nagaa rabbi nuuf godhu durirraa hagaa irraatti biyya kana keessatti lammiileen Itoophiyaa irraa daldalatamaaru malee wanni nu fayyadamaaru hin jiru jechuudha bakka. Wanni tokko tokko dhugaadha. Wanni tokko tokko gochi jira bakki gaariin hin jira dhugaa dubbachuudhaaf. Bakki nama toltu, bakki nama gammachiiftu ni jirti. Haa ta'u malee daldalli nurraan dhaabbanne keessattuu warri xalabaan dhufanii fi daa'imman qaban bara yeroo ammaa kanatti yeroo ammaa kana keessatti rakkoo cimaadha. Kan kanaa oliitu immoo dhufuu deema. Kanaa yoo furmaatan argatin kan kanaa olii dhufuu deema. Hiccitee jiru immoo walitti Ijoolleen Saawud Arabiyaa jirtanii waan kana beekuu qabdan dirqama keessan jechuudha. Seera baasaa jiru kana sirriitti beekuu qabdan. Addaan baafattanii jechuudha. Karaa daldalaatii fi karaa seeratiin addaan baastanii ijoolleen daa'imas fudhattanii galuu barbaadanii fi kan immoo hin fudhannes sirriitti beekuu qabdanii jechuudha. Hashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenya waaqayyoo isin haa baay'atu akkam jirtu anu bulettiin keessa nagaa guutuun qabaa galata waaqayyoo isin jecha. Egaa hordoftoota kiyya warroonni chaanala kiyyaaf immoo haarawaa taata sabskraabii gochuudhaan maamila keenya taa'ee warra ta'aa jirtas galatoomaa ulfaadha isin jedha. Egaa akkuma obboleessi keenya asirratti himetti waan baay'eetu ta'aa jira.
warri dallaallatillee keessattuu ijoollee Saawud Arabiyaa jirtaniif wanti kun kan bahee ijoollee Saawud Arabiyaa jirtanii of eeggannoo guddaa godhaa. Maaliif gaafa daa'ima fudhatanii galtanillee gaafa immoo ofii keessanii galtanillee ijoolleen barraa hojjettanii jechuudha. Kun amma kan ilaallatu ijoollee barraati jechuudha. Ijoollee xalabaa sun ta'a. Ijoolleen xalabaa haga sun daamati. Ijoolleen xalabaa waan baay'ee rakkisuu miti. Waan fe'ellee yoo ta'e isaantu sii mijeessa haala warruma jirtu santu sii mijeessa garuu ijoolleen immoo barraa hojjettanii waan hundumaa ofii keessanii sirreeffattanii karaa dallaalatirraan osoo hin taane karaa seeratirraan galuu dandeessanii jechuudha. Baajata osoo ta'e jiddu galeessadhaanii jechuudha. Kanaaf adaraa keessan hin nyaataminaa dallaalli baay'ee nama nyaachaa jira. Baay'ee nama ijoollee keenya miidhaa jira jechuudha. Kanaaf of eeggannoo guddaa gochuu qabdanii akkasuma immoo waan mucaa obboleessi keenya jedhe kana beekuu qabda sirriitti bareechanii beekuu qabdan. Nyaatamina abbumaa argatanii birrii keessan 600 600 jedhanii akkasitti jechuudha. 600 700 maali silaa ofuma isaatiif hojjetee fide moore. Innaa kanaaf of eeggannoo gochuu qabdanii kanarratti jechuudha. Akkuma isaaniin jedhe osoo hin taane gaafattanii sirriitti gaggaafattanii eeguu qabdan ofirraayii jechuudha. Sinii galee woo fakkeenyaaf ijoolleen ala jirtan galuuf yoo ta'u karaa seeratiin baasii seeraatirraan baasii seera qabeessa ta'een akkasitti galuu dandeessanii jechuudha. Kanaaf of eeggannoo guddaa isin barbaachisaa of eeggadhaa isin jedha waaqayyo sinaa eeguu bakka jirtanitti inni sinaa tiksu isiniin jedha hordoftoota kiyya. Dhugaa dubbachuudhaaf hedduu takka ulfaatadha. Baay'ee ulfaatadha waan yeroo kana keessa deemaa jiru jechuudha. Ilmi namaa nama osoo hin taane birriidha kan jaalatu jechuudha. Agartanii birriidhumaa fi du'a malee namni akka fedha isaa haa ta'u jechuudha. Sinii galee kanaaf of eeggannoo godhaa gaafa galtanillee ijoolleen Saawud Arabiyaa jirtanii fi wanti kun kan haasa'ame jechuudha. Of eeggadhaa waan baay'eetu ta'aa jira. Warroonni gara dallaalatirraan galaa jirtanii birrii keessan akka hin nyaatamne karaa seeratirraan galuu dandeessanii gatiinis gatii madaalawaadha waan ta'eef jechuudha. Adaraa abbuma agartee itti nagalcha jettanii itti of hin kennina qaleetti si gataa jechuudha birrii sirra hin jiraa nyaate. Kanatu jira ijoolleen keenya baay'ee wal himaa jiru baay'ee wal saaxilaa jiru. Baasinillee waan taane kan ijoollee keenya irratti raawwachiisu sababa kana jechuudha. Ilmi namaa hundiyyuu qarshii jaalata. Gin kan akka immoo araba kanaa qarshii jaalatu argee hin beeku. Keenya abboo akkasitti hin jiru. Akka isaan jaalatanitti odoo uummanni keenya qarshii jaalatee qaata wal finneessu. Yookiin guddattii islaamiyyaatti sun. Garuu nuti akkasanii miti isaan baay'ee jaalatu hedduu jaalatu qarshii isaaniitii fi daa'ima isaanii sirriitti jaalatu. Kanaaf of eeggannoo godhaasin. Rabbi ijoolleen keessattuu ala daladdan kun baay'ee kana garaa koona nyaattanii maaliif ijoolleen keessa baadiyaa keessa daladdanii gaafa qarshii keessan kana hunda sirraa nyaatee biyya si galcha biyyan akkas godha yookiin daa'ima keetii yoo qabaate daa'ima keetan galcha daa'ima kee maal akkas godha jedhee gaafa inni yoo baajata sirraa guuru sittillee hin dhaga'ama jechuudha. Kanaaf of eeggannoo nama barbaachisti biyya ormaa of eeggadhu obboleessa kooyii waaqayyo si duukaa haa ta'u bakka jirtanitti of eeggannoo godhaayi. Obboleessa kootillee waaqayyo si haa eegu eebbifametillee waan gaarii nu ibsite namni walii ibsuun qochaa waan baarii babal'inaa irratti walii kenne walii hubataa jechuudha. Kanaaf akkas isiniin jechuu jaaladha hordoftoota kiyyaa kana fakkaata jechuudha. Akkuma argaa jirtan kaammoo ijoollee teenya bishaan daakaarti kottaa bishaan daakaa isin jedhanillee nama lama daakaa irra sadaffaan immoo seenne jechuudha nan qorradhee didee. Gizee duraa gizee tokko seenetti lammaffaa irratti seenne jechuudha. Isa kana fakkaata kottaa bishaan illee warda aguu barbaadan kottaa daakaa isin jedha. Nagaa ta'a fayyaa ta'a hanga viidiyoo biraatti walitti deemnee wal baarsantu viidiyoo kanaan immoo turtii gaarii isin jaalladha isin kabaja. Obboloota kooyii nagaa naas tura hundi keessan dhugaa rabbii nama jaalachuun ani hin beeku. Hagam akkasin jedhee ibsu kaa hin beeku. Kanaaf hordoftoota koo warri immoo chaanala kiyyaa faaraa taata sabskiraaybii gochuudha. Maamilata horii yaada fi keekoo qabaattan koomentii barreessuun dagatinaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebi'utti viidiyoo kanaan turtii gaarii.